Hayyee, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen salaamata illee isiniif hin mijanne harka fuudhee ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irratti argamtan nagaa kiyyaa isin akka qabu rakkoon adda illee uumamu nagaa wal gaafachuun aadaa keenya waan ta'eedhaaf dirqamadha. Gara yaada kootti yoon darbee jedhu lammiin keenya dhumateera. Irrachaa bulaa jira yaa Oromoo guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Kaleessa tokko lamaan inni duunu amma immoo dhibbatti nu jijjiiramaa jira jechuudha. Kaleessa inni mana kudhaniitiin mana diigamaatiin guyyaatti hagana du'e jennee lakkoofnu alana dhibbeen ta'an nu lakkaa'amuu dhufee jira jechuudha. Gara kumaatti jechuudha guyyaa tokkotti. Oromoo isa kaabaa, isa kibbaa, isa bahaa, isa lixaa wanti jennu hin jiru guutuu kallattii Oromiyaa irraa guutuu biyyattii irraa jechuudha. Irreecha jechuun Oromoon ganna bacaqii diidharraa birraatti bahee yeroo waaqa isaatti galateeffatu, yeroo itti gammadu, yeroo firri wal dharra'e wal argu, yeroo Oromoon guutuu addunyaarra guutuu biyyattii keessa jiru wal barbaadee wal argatu. Aadaa uffannaa, aadaa nyaataa, aadaa kaa'annaa waa hunda walirraa ilaalee walirratti baratee walitti gammadee walitti celebrate godhu. Garuu kan keenya gaddatti nu jijjiiran. Guyyattii tokkoon gaafa gammachuu keenyallee nu obsuu hin dandeenye jarri jechuudha. Hagam uummanni Oromoo akka uummata kana akka mootummaa kana biratti kabaja hin qabnee fi maal fida jedhanii murtii yookaan ejjennoo irratti fudhachuun hagam akka isaaf salphatu ilaalaa. Nuti goototni onlaayinii abaluu achitti beeku, abaluu achitti akkana ta'e, abaluu achitti akkas godhe. Hamma waan namni tokko barreessee jedhe kooppii goonee akka calanqee facaasuudha keenya hojiin jechuudha. Waan tokko faayidaa tokko buusaa hin jiru ana irraa qabee jechuudha. Faayidaa tokko fidaa hin jiru jechuudha. Ammas duuti keenyatti bufaa jirta. Atillee anillee har'a hin dhaggeeffataa jirta lubbuudhaan jiraatteedha. Osoo bakka Oromoon har'a biyya jiru jiraattee garuu atis carraan kee kanuma jechuudha. Ummata harka duwwaa ayyaana kabajachuudhaaf bahee jedhe mallattoo diddaa agarsiisedha. Laalaa fuuldurri hallayyaa dudduubisaa hallayyaa ummata rakkoo keessa jiru irratti gaasii nama boochisu itti dhukaasuun rasaasaan rukutuu irratti wanti adda bahu hin jiru. Beekaa gaasii nama boochisu sun jechuun namootni isinitti tarii guyyaa tokko arguudhaaf maltu nama miti waa fuuldura kee jiru dhiisiti ofii keetiif illee of arguu sadarkaatti dhabbitu jira jechuudha. Waan summaa waa ta'eef of hin beeku jechuudha. Uummanni machaa'ee uummanni hagana baay'ina qabu uummata nama lama nama sadii miti. Uummata hagana baay'atu irratti kana gadhiisu jechuun akka mootummaa helikoophteraan rasaasa irratti roobseetiin adda hin bahu jechuudha. Amma sinuma roobee duutii ilmaan keenyaa hin dhabne jechuudha. Amma garuu isaan sababa maaliitiif hidhachaa jiru in beeku isaan tooftaa ittiin namni dhumuu danda'u, tooftaa ittiin namni guramuu danda'u jechuudha. Bakka kana dhiisaati bakkoota gurguddaa namni baay'atutti illee seera jira akkaataa namni wal dura duwwaa tartiibaan deemu jechuudha. Maaliif uummata baay'eedha. Uummata kumaatamaan lakkaa'amudha gara miiliyoonatti uummata siquudha. Uummata kana keessatti ati gaasii nama boochisu dhukaafte jechuun helikoophteraan rasaasa itti roobsite jechuudha. Wanna biraa miti immiidiyeetti dhumeera jechuudha namni sun. Osoo dirree ta'e kukkufeellee haga tokko lubbuun bahee tokko lubbuun hafuu danda'a. Kun hallayyaa qanxariira irratti mootummaan kana geggeessuu jechuun wallaahi mootummaa abdii tokko irraa hin qabamne jechuudha. Mootummaa abdiin tokko irra hin jirre hinumayyuu afaan soogidda dibatanii dhufanii uummata keenya guyyoomsuudha. Nan du'aatti illee uummata hin beekne. Wallaahi namni hin kijibama. Rabbi garuu hin kijibama ilmaan Oromoo. Kasafuu tokko hin beekne. Afaan guuttatanii uummatatti wal jeeqanii walirra ejjetanii lubbuun nama 50 ba'e. Uummata nama 1000 namoota 100 lakkaa'aman nama 50 lama waan akkasii beeka jedhee dubbata mootummaan biyya bulchisu jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo hayyootni keenya Oromoon hayyuu qaba kan Oromoo hayyuu dhabe kan jenne hayyoota hedduu qabna. Oromoon goota hin dhabne kan jenne kun harka duwwaa bahee rasaasa akkas nama fuuldura dhaabbatee harka isaa agarsiisaa jira, dhimma mormataa jira. Goota hedduu qaba Oromoon. Oromoon qabeenya dinagdeedhaan gad bu'aa kan jenne wallaahi qabeenyi isaa ofirra darbee biyya ta'u biyyoota biraatiif bu'aa buusaa jira kun. Diyaaspooraan keenya biyya alaarra jiru biyya keessatti invest godhee kee wantoota adda addaa TPL wajjin uummata keenya irratti dhiibbaa uumuurra maaf ofiyyaan yaa Oromoo maaf hin dammeenye bakka arganii jirtanii. Yoon kan dammeeytan
hayyootni keenya nama kakaasuu qofaa warreen biyya alaa jiru hayyoonni inni biyya keessa jiru kun qilixootti ibiddaan gubama achi keessatti rakkoo dardarratti geggeeffama inni biyya alaa jiru callisee kun wantoota adda babbarreessee kennu raabsu sun garuu waan ofii daachaan jiru irratti nu nulisee sirrii mantaanii kun galchaa jira wal nuti ciisa itti dhumaa jira jechuudha dhumuun keenya afaan jiru kaleessa saddu borumaan addu'aa jira jechuudha itti ani obboleessa kiyya duru dhumaa jirra bara maaf diyyaan yaa oromoo malli keenya maaliif akka jaamaa dhumna wal jala baay'ina keenya osoo laaltanii dhumaa jirra bara wallaahi miliyoona 50 miliyoona 60 jettu malee irraa dhumaa jirra bara irraa garbu'aa jirra hayyuu biyya bulchu injiinara doktora namoota bebbeekamoon duraa dhumaa jiru hayyoota oromoon duraa dhumaa jiru bara namoota bor biyyattii kan ni bulchu jedhaman tun duraa dhumaa jira bara hayyootni keenya maaliif ta'anii callisanii soofaa biyya ambaa oo'isuu qofa ta'an maaliif kallattii qarshiin ittiin bu'ee qarshiin diyaaspooraa OMN fagoo kallattii addaa faabuu jedhamu kun rasaasa haabitu maaf hin jedhamin hagayoom walgoyyoomsina hagayoom akka kanaan deeme yaa oromoo dhugaan isiniin jedhan boo'ichis amma na jibbisiise gaddis amma na jibbisiise haasaan onlaayinis amma na jibbisiise dubbiin sabboontota qabsaa'ota keenya biyya ambaallee na jibbisiise maaliif waan tokko namni tokko waa facaasate yoo fireensaa isa hin gammachiisin ifaajeen isaa homaa hin qabu jechuudha anallee akka sanatti ta'ee jedhe haga ammaatti miidhaa malee faayidaa irra guddeessa argaa jiru hin jiru yaa hayyoota keenya dammaqaa dhumne kaleessa obboleessa kootu bee bor anatti du'aa jira dhumaa jirra jala jalaan jechuudha biyyi nuti falmaaruuf ambaadhaaf gadhiisaa jirra jechuudha osoo firee isaa nyaatiin biqila lafatti galmee dhumaa jirra jechuudha maatii sabboontota wareegamaniif rabbi obsaa kennu boo'ichi keenya garuu ittuma fufaa jira har'a qofa isinitti hin fakkaatin borillee akkuma kana tokko immoo agarre jechuudha haga amma tokko ajajaa hin qabne sichi wayyaani falmu osoo hin ta'in oromoon ajajaa hin qabu jennee falmuudha kan qabnu hin jiru ajajaan mala beeku ajajaan taaktikatti lolan beeku hin jiru ajajaa callisee asii fachi dubbii fidu malee sun faayidaa hin buusu ajajaa onnataadhaaf qeerroo isa ibidda maraataa rasaasa fuuldura dhaabbatee diina garaa raasu kana kallattii ittiin walitti fidee kee walitti suphee namni mana barcitaa wantoota adda addaa walitti fidee mana godhee kan ijaaru gootota qeerroo biyyoota adda addaa jiran kan walitti fidee kee isa biyya alaa isa biyya keessaa kontaaktii walitti godhee kallattii ittiin diina mancaasan itti godhu barbaanna nuti goota hin dhabne dinagdeen qarshii hin dhabne baay'ina uummataa hin dhabne ajajaa hin qabne ajajaan keenya an afuufa callisee bakka jiru attama waliin sudaan waliin kabajnu dhugaan isinii jedhe haga ajajaa agartutti oromoo yoom bilisoomtu ajajaa of beeksisuudhaaf malee oromoo bilisoomsuudhaaf socho'aa jiru hedduun isaa hin jiru garaan na gubate obboleewwan koo wallaahi obboleewwan koo wareegamanii garaan na gubate ulfaadhaa galatoomaa bilisummaan kan oromooti